Akkam jirtu daawwattoota OBN International guyyaa har'aa sagantaa addaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya har'aatiin hooggantoota hawaasa Oromoo kan Laasveegaas wajjiniin marii goonaa hanga xumuraatti waliin turan afeerraa keenya. Hooggantoonni koree waldaa hawaasa Oromoo Laasveegaas aadde Obdaar Jabeessaa, obbo Kadir Huseen akkasumas obbo Tolaa Magarsoo toora Skypeetiin argamtanii waliin marii gochuuf qophaa'uu keessaniif galatooma. Alamaayyoo galatoomeetillee asirratti nu affeeruu keetiif. Mana bitattanii jirtu, galma hawaasa Oromoo bitattanii jirtu warri Laasveegaas torbee darbee gammachuun akkamittiin gammadaa jirtu warri koree waldaa sana aadde Obdaar irraa jalqabu. Galatoomii carraa kana nu laachuu keessanitti baay'ee magammannee jirra. Kaayyoo keenyatu galma nuuf ga'ee jira. Gara fuulduraattiif illee wanta baay'ee hojjechuudhaaf karoorfannee jirra. Kun bu'uura. Gammachuun keenya baay'ee daangaa dhabaa jira. Obbo Tola. Galatoomii Alamaayyoo OBN International maqaa hawaasa Oromoo Laasveegaasiitiin isin galateeffachuun barbaadaanis nu affeeruu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Galma hawaasaa bitachuu fi gammachuu kana hin jedhamne nutti dhaga'ama. Akkuma maybe eebba galma keenya irraa hubatteetti manni guutee iddoo ta'u wal dhoowwee hawaasichi gammadee koreen gammadee ittiin irraa ayyaanessine. Kanaaf bal'inaan booda yoo nu keesseenu dandeenya. Gammachuu guddaa qabna. Gammachuu guddatti nutti dhaga'ama. Obbo Kadir. Alamaayyoo hedduu galatoomii OBN International asirratti nu affeeruu keessaniif maqaa koreetii fi akkasuma maqaa hawaasa keenya kan Laasveegaasiin galatoomaa jechuu barbaada. Gammachuun keenya hedduu gammachuu guddaadha. Maaliif hawaasa xiqqaadha. Hawaasni Laasveegaas jiru haa xiqqaatu malee baay'ee hawaasa cimaadha. Sadarkaa kanarra geennee jirra. Baay'ee gammannee gammachuu bareedaa dabarsinee hin jalqabne malee hin finne laakiin hedduu baay'ee gammannee jirra ammaaf. Waldaan keessan yoomii ka'ee hundaa'e hundeeffamni isaa yoomirraa ka Laasveegaas keessatti waldaan hawaasa Oromoo hundaa'uunsaa aadde Obdaar. Tolee galatoomii egaa hawaasi Oromoo magaalaa Laasveegaas namoota quuqama Oromoo qabanii fi Oromummaa dagaagsuuf kaayyoo godhatanii namoota muraasaan akkan quba qabutti namoota 4 yeroo jalqabaadhaa fi qarshii 5 walitti fiduudhaanii akkuma kana dura ibsaa turetti community maqaa Itoophiyaadhaan ijaaramee jiru keessaa aadaa isaanii, afaan isaanii, duudhaa isaanii barbaadanii dhabanii walitti dhufanii community kana ijaaranii 90 keessa garuu mootummaa biratti beekamaa ta'e yookiin laayisensii baafatee eeyyama non-profit organization jedhu baafatee kan inni socho'u jalqabee bara 2002 irraa kaaseetudha. Hawaasi keenya sanarraa kaaseetu kan inni amma sadarkaa ammaa kanatti ga'ee jiru. Hawaasa keenya hawaasa kaanirraa kan adda godhu jedhee yaadu nuun akka hawaasaatti toon taane akka maatiittidha kan waliin jiraannu. Namooti amantaa adda addaa qabanii biyya adda addaa godina adda addaa irraa dhufantos jira. Garuu itoo lagaan waliin qoodiin itoo amantiidhaan waliin qoodiin tokkummaa keenya Oromummaa keenyaaf qofa walitti dhufna. Ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachuu dandeenya. Garuu akkuma seerri ittiin bulmaata hawaasa keenyaa siyaasaan alatti waan jedhuu fi siyaasi kamiyyuu gara hawaasaatti asin dhufu gara waltajjiitti hin dhufu. Kuni tokkummaan keenya akka cimuuf Oromummaa keenya akka dagaagsinuu fi jaalala nu gidduu jiruuf bu'uura kan jennee yaadnu seeratti bulmaataa keenyadha. Akkuma kana dura ibsee namoota muraasadha. Maatii gara akkas 200 ta'anidha. Walitti dhufeenya cimaa qabna. Yeroo rakkinaaf gidiraa walitti dhufuudhaan wal gargaarraa yeroo sagantaan adda addaa jiru birthday ijoollee keenyaa yeroo jiru sagantaa adda addaa irratti walitti dhufeenyi keenya cimuunsaa tokko ta'uun keenya wal dhaga'uun keenya jaalala eenyummaaf qabaachuu keenya safuu Oromoo sirriitti hawaasa keenya keessatti bal'inaan calaqqa'u ilaalamin argamurraa kan ka'e hawaasi keenya sadarkaa kanaan ga'ee jira. Bu'aan nun amma arganne illee bu'aa tokkummaa keenya, bu'aa jaalala eenyummaa keenyaaf qabnu,
bu'aa quuqama hawaasi keenya eenyummaa isaaf qaburraan kan keenyatti fakkaatan kanadha. Kan fakkeenya hawaasota gara biraaf illee ta'uu qabudha. Siyaasaan alattidha. Waa'ee Oromoof Oromummaa qofa irrattidha kan nuti xiyyeeffannu. Bu'aa bayii akkamii keessa dabartanii gara mana bittaatti deemtan obbo Kadir? Duraan dursee sadarkaa kanarra gahuuf akkuma addee Yubdaar ibsuu yaaltetti fagurraa kaanee nullee dabarituu yoo deemee nu dhaqqabe. Dabaree nu dhaqqabe san dhugumaan tokkoffaa koree amma dabree fi koree amma jiru kana keessattuu baay'ee guddisee galateeffachuu qaba. Maali yoo jette koreen kuni akkuma biyya tiim lammaa jedhamu asitti illee tiim Yubdaar jennee gaafuma filatamnee amaanaa uummataa fuunu maal godhuu qabna waan duraan koreen dur dabaree hojjetee nutti as dabarsisan irraa haala kamiin fooyyofnee yoo deemne hawaasa kana cimsinee waan inni yaadu godhuu fi qabna ka jedhu ture karoorri kenna. Nuti ufa gara koree kanaa dhufnee amma ganna tokkoo fi almost ji'a 7 ji'a 8 jirra. Jidduu kanatti wanni dalagame dhugaa dubbachuuf waan kana hin jenne manatti hin galle hojii keenya qixuma hojii keenyaa jechuu hin dandeetta. Full time goonee namoota keenya ka haala adda addaatiin xiqqoo miseensummaarraa ala turan akkasuma immoo waan adda addaatiin faffagaatan hojiin keenya ka duraa isa ture isa garan as fiduun baay'ee jajjaba ture isa walitti deebifnee namoota ala turanillee as deebifnee haala cimaa ta'e tokkoon haala wal dhageettii tokkoon akkasuma hawaasni keenyas waan nu jedhu nurraa dhaga'anii bu'aa ce'ii dheeraa keessa dabarree bakkee kana geenne dursee ana dabalatee koree kennan hedduu galatoomaa jechuu barbaadaa maaliif gariin keenya ijoollee xixiqqoolee qabna ijoollee ofillee of cinatti baadhatanii hamma mirnaayitii ala turu jira waan baay'ee jira wanni keessa dabarre dheeraadha haa ta'u kana cinatti mootu hawaasni keenya xiqqaa guddaan dubartiif dhiirri shamarran yeroo nu waamne nu jala awwaatanii akkuma barbaanne yeroo nu waamne waan barbaadan hundaan waan nu barbaannu hundaan nu cinaa odoo isaan dhaabachuu baatanii nullee asin kennu isaanillee asumaan galateeffachuu barbaada. Bu'aa ce'in keessa dabarre hamma jalqabnetti baay'ee guddaadha. Ammallee hin xumurre akkuma reefu siin jechuu yaale hin jalqabne malee reefu qixxee achi hin dabarre haala gaariirra jirra garuu wanni nutti mul'ataa jiru naamni nu manaa baffanne haga tokko galma kana bitanne wanni itti aanullee waan baay'ee jira. Sana bal'inaan itti deebi'ee ibsuu yaalaa maali aadaa keenya dagaagsu biyya ormaa kana keessatti ijoolleen keenya alagatti galtee akka nu jalaan banne afaan keenya barsiisu karoorri keenya dheeraadha manaamni keenya guddaadha baay'ee cimnee yoo itti deemne mootuu sanillee hin geenna wanni keessa dabarre baay'ee ulfaataadha garuu as geennee jirra rabbiin illee galanni isaan badini alhamdulillah mana bitannee jirra. Ammas waan baay'een nu hafaa jechuu barbaadetti Alamaayyoo. Galatooma biyya alaa kanatti hawaasni keenya gaafa jiraatu garaagarummaa xiqqoo gama garaagaraatiin jiru gama siyaasaatiinis ta'u gara bakki nuyi qubannee jirruuf bakki nuyi irraa dhufne iddoo garaagaraarraa dhufuun keenya tarii dhiibbaa nurraan ga'uu danda'a. Sana immoo walitti fidanii akka amma addee Yobdaar jedhanii akka maatiitti kan wajjin hojjenne hawaasa guddaa miti. Nama 200 jechuun akka hawaasni keenya qubatee jirutti biyya kana keessatti tokkummaan sun dhufee akka maatiitti hojjetanii hanga mana bitachuutti ga'uudhaaf muuxannoo isin achi keessatti argattan maal fakkaata obbo Tola? Galatoome Alamaayyoo akkuma obbo Kadiris addee Yobdaaris ibsuuf yaalanii hawaasni Oromoo Laasveegaas lakkoofsaan hawaasota biraa wajjin wal bira yoo qabne xiqqaa ta'uu danda'a. Garuu seenaa qabsoo Oromoo kana keessatti hawaasa bu'aa bayii sabni keenya keessa dhufe keessatti gahee guddaa gumaachaa tureera. Bu'aa bayii nu keessa darbine tokko guddaan yoo jiraate yeroo sabni keenya karaa adda addaatiin biyya keenyatti dararamaa ture. Saba osoo kiisii isaa duubatti hin qabanne saba keenya iddoo adda addaatti Oromiyaa keessatti ajjeefamaa turee fi miidhaan garaagaraa irra gahaa ture karaa baay'eedhaan bira dhaabbataa tureera. Hawaasa
gahee guddaa hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork keessattis qabudha. Kana hundumaa ammoo akkuma adde Yoobdaaris obbo Kadiris kaasaa turanii iddoo san keessa waa hunda darbinee akka as kennu kan nu gargaareetiin jedhe tokkummaa kenna. Hawaasni kenna hawaasa kabajaa qabuu fi eenyummaa isaa irratti du'u kan nama hin geenne waan isaatiif garuu sabummaa isaatiif kan du'u wantoota Oromoo irraa gahanii kan itti dhagahamuu fi of dabarsee waa'ee Oromoo wajjin kan dhaabatudha. Kana keessatti wanta tokko wanti an hubadhu hundumti kennaa hawaasa kana keessa kan jiru ilaalcha siyaasaa adda addaa qabna. Garuu walitti moorii kan hidheetiin jedhu Oromummaadha. Oromummaan hawaasa kana keessatti hidda gadi fageeffatee akka jabaatuuf gahee guddaa I think natti fakkaata. Hoggantoonnii fi miseensonni hawaasa kanallee gahee guddaa taphatan jedhee yaada. Tokkummaa kana akkasiin jedhee akka inni deebi'ee jabaatuuf yeroo like 2011 yeroo hawaasni kun deebi'eetiin bifa haarawaan bifa caccabee turerraa bifa jijjigee turerraa ijaaramu obboleessa kenna obbo Jabeessaa kan jedhamu nurraa du'aan boqachuudhaan rakkinna adda addaa keessa gallee nama muraasa turre nama kana asittis awwaalachuuf ta'ee biyyattis galchuuf ta'ee rakkoo nurra qaqqabee isa kana godhachuudhaaf gargaarsa gaafachuu nurra ture. Gargaarsa kana yeroo gaafannu lammiilee Itoophiyaa wanta warra jedhama hunduma isaanii gaafanne isa kanarratti garuu feedbackii nuti arganneetiin jenne akka waan afaan Amaariffaatiin isaan tajaajiluu dhiifnee afaan Oromootiin sirna awwaalchaa san geggeeffanneetitti as deebanii wanta baay'ee haasamaa ture. Xiiqiin kun as garagalee maal godhe tokkummaa hawaasa kennaa haxinnaatuyyuu hin jabeesse jedhee yaada. Sochiin karaa qabsoo Oromootiin Oromoo irratti aggaammiin garagaraa kan godhamu hundi isaa tokkummaa hawaasa kanaatiif gahee guddaa taphate jedhee yaada. Kun ammoo irra caalummaan tokkummaan koree tokkummaan hawaasichaa I think hoggansarraa kan ka'e jedhee yaada because hoggansi kun wal danda'uudhaan wal dhagahuudhaan waa hunda irratti waliigaluu dhabuu dhiisuu dandeenya. Garuu sagaleedhaan wanta san dabarsine namni igoo ofii baatee deemu igoo isaa nyaatee wal dhagahuudhaan tokkummaa kennaaf inni kun I think gahee guddaa taphate jedhee yaada. Waggoota arfan darban akkuma beekamu hawaasni keenya biyya alaa jiru kan inni irratti xiyyeeffataa ture rakkoo biyya keessa jiru uummata miidhame gargaaruu akka hawaasaattis walitti dhufame karaa garaagaraatiin akka dhaabbilee amantiittis hojii garaagaraatu hojjetamaa ture. Amma immoo rakkoon sun biyya keessaa furamee gara diinagdee asii of ijaaranii mana bitachuutti deemamee jira. Hawaasni biyya alaa jiru kabiraanis amma furateera waan ta'eef waan biyyaarraa gara wal ijaaree gara diinagdee keessa akka galuuf erga maalii qabdu adde Yoobdaar? Koreen kun yeroo jalqabaa hojii kanatti seenu tokkummaa ijaaruu Oromoo adda adda faffacee jiru hawaasa keenya keessa hin jirre gara hawaasaatti yeroo fidnu xiyyeeffannaan guddaan nuun goone dubartoota irrattidha. Dubartootni keenya bu'uura waan hundumaadha. Dubartiin haadha manaadha, dubartiin haadha siinqeedha. Dubartoonni keenya injinii hawaasa keenyaadha. Hawaasa gara biraa kan keessatti illee akkasuma ta'uu qabu. Iddoo fedhettiyyuu hirmaannaan dubartootaa bal'inaan jira taanaan dubartiin mana keessaa namaa toltee, dubartiin mana keessaa abbaa manaa ishee jabeessitee jennaan, dubartiin mana keessaa ijoollee ishee Oromummaadhaan ijaartee jennaani bakka guddaa ga'uun hin danda'ama jedheen amana. Saksasii keenya kanaaf dubartootni keenya ijaaramu, dubartootni hawaasa Oromoo magaalaa Laasveegaas barreen gaddaarraa kaasnee akka koree kanatti as dhufneetti bara 2018 ji'a amajjii keessa jalqaba wanti nuun goone dubartoota ijaare koree siinqee jalatti dubartootni sun hawaasa jaalala Oromummaa isaaniidhaaf qaban Oromummaa namooti kaleessa wareegaman Oromummaa ijaaruudhaaf duudhaa isaanii dhalootatti dabarsuudhaaf lubbuu isaanii wareegan dhagaa boraafatan hidhaman dararamanii dubartoonni gudeedamanii warra dhiiraaf qofa osoo hin taane nuu dubartootaafidha. Nuun dubartootni hawaasa keenyaa fi onnee ta'uu danda'utu nurra jira jennee sirriitti waliin mari'annee hundi keenya itti amannee haala nama ajaa'ibuun dubartootni magaalaa Laasveegaas
Oromoonni jechuudha hawaasa keessatti hirmaannaa isaan gochaa turanii kan daran nama gammachiisu kan baay'ee ajaa'ibsiifadhuu fi hawaasa gara biraadhaaf illee fakkeenya ta'uu danda'u jedhee yaada. Kana qofaa otoo hin taane maatii isaaniidha gara hawaasaatti kan fidanii kan baay'ee nama ajaa'ibu sagantaa hawaasi godhu walgahii hawaasi godhu mara irratti nyaata adda addaa nyaata aadaa dhiyeessuudhaan uffannaa aadaa dhiyeessuudhaan oromummaa isaanii advertise gochaa turan eenyummaa isaanii jaalalli eenyummaa akka nu keessatti akka hawaasa keessatti burquuf yookiin immoo akka hawaasa keessatti sirriitti gadi fageenyaan dhaabatuu fi hirmaannaan dubartootaa baay'ee guddaa ture asumaanii shamarran dubartoota haadha siinqee dubartoota Oromoo magaalaa Laasveegaas maraan guddaa galateeffachuu barbaada. Kanarratti immoo magaalaa Laasveegaas keessatoo jirru adda kan isaan godhu dubartoota biyya kana safuu keessa jiru haalli uffannaa isaanii oromummaa dhugaa amalli isaanii walitti dhufeenyi isaanii wal gargaaruun isaanii dubartoonni keenya fakkeenya guddaa nu ta'anii jiru hawaasa dubartoota keenya hawaasa keenya keessa jiraniin baay'ee galateeffachuu barbaada isaaniin ijaaruu keenyadha tokko kan kanarra nu ga'een jira. Warra kaaniif kan fakkeenya ta'u akkuma sila ibse oromummaan siyaasaan adda goone siyaasarraa adda goone walitti dhufeenya oromummaa ijaaruu irratti wanta walee keenya irratti waliin mari'achuun harka wal qabachuun mixinuu harka wal qabattee laga ceeti jedha Oromoon harka wal qabannee bakka hundumaa ga'uu dandeenya bakka yaanne ga'uu dandeenya. Kaayyoo keenya galma ga'achuu dandeenya. Kanammoo qabsoo ilmaan Oromoo waggaa arfan darbee kana keessatti godhanii fakkeenya guddaa nu ta'uu qaba. Wal ta'anii akka Oromootti qofa wal ijaaranii dhiiga ilmaan keenyaanii bu'aan guddaan argamee jira. Kun fakkeenya guddaadha. Kana irratti dhaabbachuun qabnu kan gaaffiin keenya akka deebi'uu fi hawaasi keenya akka wal ijaaruu fi maatiin akka bittinnoofnee fi duudhaa keenya dhalootatti dabarsuudhaa fi tokkoof tokko kan gochuu qabnu hawaasi gara biraas Oromoon biyya keessa jirus Oromoon biyya alaa jirus bakka jiru hundumatti tokkummaa ijaaruutu nurra jira wal gorfachuutu nurra jira wallaalaa keenya gorsuu beekaa keenya jajachuu waan ofii ol kaafachuu aadaa keenya sirriitti akka inni sadarkaa addunyaatti beekamuu fi hundi keenya gahee Oromummaa bahuun dirqama Oromoo maraa ta'uu qaba. Kana yoo goone hawaasin jabaata kana yoo goone maatiin in ijaarama maatiin in bittinnaa'u kana dhanjara akka hawaasaattis akka Laasveegaasitti bu'urri keenya Oromummaadha. Bu'urri keenya sirna gadaa keenya bu'urni keenya aadaa keenya bu'urni keenya falaasama keenya waan ta'eef sadarkaa kanarra ga'uu dandeenyeerra. Kana qofa otoo hin taane falaasama Oromoo yoo ilaalle keessumaa aadaa falaasamni keenya gadi fageenyaa yoo ilaalle barnootaaf icciitii jireenyaa ta'uu danda'a biyyoota dagaaganiif biyyoota guddataniif illee bu'uura yookiin raacatii ta'ee aadaan keenya tajaajiluu danda'a waan ta'eef wal taanee wal dhaggeeffannee tokkummaa keenyaan harka wal qabannee bakka yaanne ga'uu dandeenya aadaa keenya beeksisuu dandeenya duudhaa keenya dhalootatti dabarsuu dandeenyaan dhaamsa koodha. Obbo Kadir hawaasni keenya gaafa biyya alaa jiraatu biyya alaa kanatti walqixxummaan dhiiraa fi dubartii beekamaadha kabajamee jira garuu yeroo baay'ee gaafa dubartoonni gara aangootacha dhufanii hawaasa hoogganan hin argamu isin akka koominitii keessanitti fakkeenya ta'a waan ta'eef muuxannoo sana namaaf yookaan immoo hawaasa kan biraadhaaf akkamittiin hirtu. Fakkeenya biraan barbaachisu fakkeenya adda Yuudaarirraa laaluun hin barbaachisa tokkoffaa dubartiin teenna akkuma reefu isiin tuyite abbaa warrallee biyya kanatti walqixxummallee waan jiruuf abbaa warraa ofillee kan duraan manatti hafillee gabbaaftee fiduu waan dandeettuuf dubartiin baay'ee murteessaadha akkuma karaa biyya keenyatti illee fudhanne akka cinaa tokko muummichi ministeera dubartoota naqee jira hedduu waan ajaa'ibaati addunyaan dinqisiifataa jirti akka hawaasa keenya biyya alaa kanatti illee dubartoota keenya odoon tuffanne dandeettii isaan qabaniin yoo of dura kenne sadarkaa guddarra ga'uu dandeenya nullee sababuma sanarraa akka ka'e tokko asirra geennee jirra maaliif akkuma isintu dubartoonni keenya akka Laasveegaasitti dhugumatti
dhiiran qinxee jechuu hin dandeettaa waan barbaachisaa ta'u nu cinaa dhaabachuun yeroo hundaayyuu yeroo wanni tokko qopheen jiru wanni tokko manatti nafu uffana aadaa ijoollee ofillee qabaniitiin nyaata achitti dhiira keenyaaf qopheessanii namni keenya garas dhufeetiin akka wal baru wal hin beekne illee wal baru irratti harka caalaa ka hojjetan dubartoota haala kanaayyoo hawaasni kamuyyuu ka jaaramu taate bakka jiru hundatti hawaasni keenya kun baay'ee murteessaadha. Gama biraatiin yeroo asiisin wal ijaartanii galma hawaasaa bitattan biyya keessattis jijjiirama garaagaraatu jira. Keessumatti torbee kana kan gaaddisa hooggansa Oromoo kan jedhuun uummanni hooggantoonni gameeyyiin Oromoo wal ga'anii yeroo isaanitti tokkummaa filannoo kan biraan qabnu Oromiyaa keessatti tokkummaadhaan walitti dhufnee yaada garaagaraa jiru gar tokkotti finnee uummata keenyaaf bu'aa buusuu qabna kan jedhudha walitti dhufanii jiru. Isa kana akkamittiin ilaaltu obbo Tola? Dhaabbileen siyaasa Oromoo walitti dhufanii tokkummaa isaanii akkasitti yogguu uumatan wanta baay'ee nama gammachiisudha. Osoo inni kun nama gammachiisu garuu wanti xiqqoo nama yaachisu wanti kanaaf kana fakkaatu yeroo baay'ee godhamaa ture. Akka sabni isaa amanee jijjiirama yookaan walitti dhufeenyi isaanii kana hin fudhanne walitti dhufaa adda walirraa faffagaachuun baay'ee yaaddessaa ture. Inni amma walitti dhufe kuni kan duraaniyyuu caalaa isa humna qabuudha jedhameetiin karaa sooshaal miidiyaa kanaan wanti baay'een irraa haasama. Nama gammachiisa. Garuu achi bira darbeeti wanti baay'ee nama yaachisu walitti dhufeenyi isaanii kuni ajjeechaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti godhamu kana hin dhaaba yoo ta'eetiin jedhe waan baay'ee gaariidha. Jedhisanii walitti dhufuun wanta tokko garuu ammaayyuu osoma jijjiirama kanarraa abdii guddaa qabnu osoma jijjiirama kanatti gammannu kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti inni qitee ammaayyuu ajjeechaan deemu kuni anaaf kan na fakkaatan namoota hedduu keessatti yaaddoo uuma. Yaaddoo kana nurraa dhaabuudhaaf I think walitti dhufeenyi isaanii kuni waan kanaaf furmaata ta'a jedhee abdii guddaan qaba. Daraan ammoo walitti dhufanii waraqaa walii mallatteessuu qofa osoo hin taane wantoota Oromoof barbaachisan Oromoof Oromiyaaf bu'aa buusan irratti isa aangoo yookaan ofittummaa dhiisanii ofirraa ba'anii sabaaf hojjechuudhaaf hin dhaabatan yoo ta'eetiin jedhe namni nu caalaa biyya san jijjiiruudhaaf gahumsa qabu hin jira jedhee yaadu. Kanaaf dhaabbileen siyaasa kennaa ofittummaa anatu beekaa, anatu caalaa, anatu kana ta'uu qabaa, anatu sana ta'uu qabaa keessaa ba'anii dhugaadhaan garaa cabaadhaan saba isaa kan yeroo dheeraadhaaf wareegamaa tureef hin dhaabatan yoo ta'eetiin jedhe gammachuun kun gammachuu daraan guddaa ta'a jedhee yaada. Adde Yoobdaar aadaa Oromoo keessatti abbaan gadaa haati siinqee aangoo akka isaan qabanii fi dhageettii akka qaban kaastanii turtan sila. Amma immoo dhaabbileen siyaasaa yeroo garaagaraatti waggaa tokko darban kan bakka abbaan gadaatiif haati siinqeetti hirmaatanitti mariin garaagaraa geggeeffameera. Uummanni immoo isa kana hojiirra oola jedhee eegaa ture hanga ammaatti hin geenye. Garuu torbee kana kan geggeeffame bakka ministeerri muummee argamanitti hooggantoonni bebbeekamoon argamanitti akka Oromootti walitti dhufnee waliin mari'achuu qabna jedhaniiti kan isaan walitti dhufan. Isa kana akkamitti ilaaltu gama lachaniin? Egaa akka kootti ani nama siyaasaa miti dhaabni koo Oromoodha. Nama Oromoof hojjete hundumaa nan deeggaraa garuu abbootii siyaasaadhaaf akka haadha Oromoo tokkootti akka haadha siinqeettiin ergaan dhaamuu barbaadu walitti dhufeenyi isaanii baay'ee murteessaadha. Waraqaa irratti qofa otoo hin taane walii wajjiniin taa'anii mari'atanii waa'ee dhimma Oromoof Oromummaa irratti qofa hojjechuu aangoodhaaf fiiguu otoo hin taane kireeditiidhaaf fiiguu otoo hin taane namooti keessumaa ekspiriyaansii qabanii ijoollee baratanii qeerroo Oromoo gara fuulduraatti fidanii gorsa laatanii itoo duuba goranii wanti qabsoon Oromoo kunillee amma dhumaatti dhuma gahuu danda'a. Gaaffiin Oromoo deebi'uu danda'a yaada jedhuun qaba akka dhuunfaa kootti jechuudha. Walitti dhufeenya waraqaa irratti miti.
walii saayinii gochuuf qofa miti. Yeroo baay'ee Oromoo walitti dhufee mari'achaa tureera abbootiin siyaasaa jechuudha. Walitti dhufanii mari'achaa turaniiru, ibsa ejjennoo adda addaa baasaa turaniiru. Garuu wanti isaan godhani hunduma keenyaaf iyyuu gaaffiidha kan akkasumatti hin darba. Garuu jijjiiramni xiqqoon dhufte kun dhiiga ilmaan Oromoodhaan dhufe. Kana jala sarareen himuu barbaada. Dhiiga abbootii siyaasaadhaan miti. Qabsoo isaan godhaniin miti. Inni iyyuu gahee qabaatu iyyuu malee dhiiga ijoolleen Oromoo akka Oromootti wal ijaartee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa gincii keerraa jalqabamee dhiigni ijoolleen baay'ee haati ilmoo ishee dhabdee haati ilmoo ishee irratti ajjeefamtee inni kaan biyyarraa ari'atamee irbaata qurxummii ta'ee takkaan dhagaa boraafatee kaan kolaafamee argaa jira waan baay'ee ta'etu qabsoon kun kan har'a ga'e. Jijjiiramni har'a xiqqoo mul'achaa jiru kun kan dhufe kun barumsa isaaniif ta'uu danda'uutu isaanirra jira. Adaraa nagada dhaabaan jechuu barbaada. Ilmaan Oromoodhaan hin nagadinaa. Dhiiga ilmaan Oromoo toora isinitti haa ta'u wal ta'aa walii wajjin hin dhaabbadhaa. Aangoof hin fiiginaa. Kireeditiif hin fiiginaa. Kana yoo godhanii eessayyuu ga'uu hin dandeenyu. Kun ifaaf bilisatti abbootii siyaasaa keenyaaf himuu qabna. Warri umuriin isaanii deemee keessaa ritaayirii godhanii duuba goranii gorsuu danda'utu isaanirra jira. Dhalootni nu darbee deemee jira. Dhalootni har'aa kun ijoolleen anarraa umuriidhaan gadisii kan akka kootti miti kan isaan yaadan moor gaarii godhanii yaadu akkuma teekinooloojii si'anaa jechuudha. Sammuun saba keenyaa deemee jira. Samii keenya nu dhiisee cehee jira. Adaraa maqaa siyaasaadhaan maqaa Oromoodhaanii wal faffacaastanii aangoo irratti ol ba'uudhaan maqaa waliin xureessinaa keessaa wal gorsaa. Maqaa wal xureessuu otoo hin taane dhimma Oromoof Oromummaa qofa irratti itoo mari'atanii galma kaayyoon Oromoo maraa galma gahaa Oromoo mara fuulduratti fudhatama qabu jedheen yaada giddugalli keenya Oromummaa ta'u aangoon ta'in siyaasni keenya Oromummaa ta'u gaaffiin keenya gaaffii Oromoo haa ta'u malee gaaffii dhuunfaan ta'in tokkummaa keessan jabeessaa waraqata irratti qofa otoo hin ta'in akkasumatti wal gorfadhaatii. Gara fuulduraatti deemaan dhaamsa koodha akka haadha Oromootti akka haadha siinqee tokkotti jechuudha. Seera sirna gadaa immoo himuu qofa otoo hin ta'in abbootiin gadaa haadhi siinqee akka aadaa Oromootti kabaja guddaa qabu. Abbaan gadaa gorsaadha. Abbaan gadaa sirna gadaa lafarra kan diriirsudha. Haadha siinqee akka aadaa Oromootti dubartii fi hayyuu dura lagan ce'an jedha. Oromoon iyyuu kabaja guddaa qabdi waan ta'eef dadhabbii isaanis lafa hin kaayinaa, dadhabbii isaaniitti bishaan hin naqinaa, iddoo tokko taa'aa, yaada tokko qabaadhaa, bishaan gabatee irraa hin ta'inaan dhaamsa koodha abbootii siyaasaadhaaf. Yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti maqaa wal xureessuutu jira, kireeditiidhaaf fiiguutu jira. Kun baay'ee nama hin gammachiisu waan ta'eef dhaloota haaraa dhaggeeffannu, ijoollee baratan gara fuulduraatti haa baasnu, duuba teenya haa gorsinu. Hamma duunutti achirratti haa'anii siyaasa tokko hoogganuun jijjiiraman fidu waan ta'eef jechuudha. Kanan dhaamuu barbaadu. Obbo Kadir, walitti dhufeenya isaanii kan akkamitti ilaaltu isin gama keessaniin? Dubbiin dubbii maqaati miti, dubbii hagam baradheeti miti, dubbii hagam qabsaa'eeti miti. Dubbiin wanni ilaalamuu qabu maaltu waraabessi ammallee nutti yuusaa jiru cinaa dhaabateetiin nu nyaatuuf. Yoo bakkee kana amma jijjiiramu xiqqoo dhufte tanarraa yoo wal gatan tarsine maaltu itti aana ka jennee dhaabannee tokko kennan haa yaannu. Gadadoo kalee boo'icha kalee haadha ilma ajjeesanii haadha reeffa irra teessisuu biyyaa baqachiisuu galaanni nu fixu waan tanamee maaliif irraanfanna isii tana haa yaannu ganna afran dabre keessattuu bara dheerallee haa ta'u qabsoon kenna ilaala bahee maaliif ganna afur siin jedha. Miidiyaa irratti bahuun kenna gannuma afran kana achi dura namni waa'ee kenna beeku hin jiru dhumiintii kenna namni himu hin jiru bakkuma bakkatti dhumneetiin akkuma bineensaa nuti taphataa turan haa ta'u ganna afran kana qabsoo ilmaan Oromoo qaqqaalidhaan godhaniin wanni guyyarraa guyyatti ta'u ispeeshaalii Oromiyaa miidiyaa neetwork dhaabachuun ifatti addunyaa fi Oromoo bakka jiran hundatti wal argisiisee qabsoon daran akka itti fufu godhe. Amma isa bira darree jijjiirama kan haga tokko finnee jirra. Jijjiirama dhufe kana anatu yaa gana qabsaa'e anatu yaa gana qabsoo kanatti miidhamee osoo hin ta'in aga ati qabsoofte eenyuyyuu haa ta'u anallee haa ta'u namni hunduyyuu jaalatee biyya jaalaturraa hin baane waanuma adda addaattu baasaa haa ta'u kireeditii ati qabsoofteef eenyullee yoo ta'e Oromoonuu sii beeka.
hamma ati dadhabde Oromoon usii beeka sun seenan haa yaadatu waa'ee qabsoo kana yoo kaafne namni du'ellee ilmaan dhumtellee hin jirti kanabsee ofii jijjiirama hin qabne kennite isa dhiifnee wanni nu laaluu qabnu gannuma afran kana keessatti waan nurra ga'e tokko inni itti aanu mootu waraabessi gamaa gama nutti yuusee jira wal nu nyaachiseetiin waanuma argamte tana nu harkaa buusuuf isa arganne kana irratti rabbiin galatuunfanne ka itti aanu mootu maaltu nu hafe ka jedhu mari'annee deemuun baay'ee barbaachisaadha jedhan ijoollee jijjiiramarra jirtu tana mootu yoo isiin kararraa mayxillee itti iyyuu osoo hin ta'in miidiyaa irratti baanee balaaleffachuu osoo hin ta'in sooshaal miidiyaa irratti balaaleffachuu osoo hin ta'in nuti aadaa heera seera rabbiin uumamaan nuu kenne qabna manguddoo qabna abbaa gadaa qabna sheekota qabna karaa adda addaatiin ijoolleen kun kenna arra qunnamuu dandeenya karaa keessattiin arguu dandeenya wanni kun maaliif ta'e jechuu dandeenya kanaaf ozoon hifanne jechuu kiyya dhiifama ozoon hifanne yoo jarri dogoggora isaanii gorsinee waan itti aanutti ce'uuf tokkummaan kenna wal dhaga'uun kenna mallattoo miti dirqamaa jedhan dirqama ta'uu qaba ummanni kenna hawaasni kenna ka qabsaa'ee jijjiirama kana fide biyya keessa ka jiru ka biyya alaa jiru ebalu kiyya ebalu hagana qabsaa'e ebaluun cinaa dhaabadha jechuu dhiisee gadada ganna dheeraa fi especially ganna afran turre keessatti akka hin deebine nama kararraa maqe kararraa mayxee dhaabadhu karatti deebi'u jechuu danda'uu qabna koonyaan kutaan amantiin osoo galgara waliin baafne oromummaa qofarratti hundoofne waan Oromoo fuulduree Oromootiif haqarratti dhaabannee namoota kararra hin jirre kararratti deebisuun dirqamuma lammummaa Oromoo biyyaatii fi biyya alaa jiran hundaaf hin dhaamaa Oromoon cimee mallattoo miti dirqama Oromummaa walitti dhufee wajjin hojjechuun dirqama ta'a ani aangoo qabachuu qaba inni kalee dhufee qabachuun qabu waan akkasii dhiifne eenyu barate eenyu tuyyuu Oromoof manaaba gaarii qaba eenyu tuyyuu Oromoof bakkee gaarii bu'aa buusuu danda'a yoo ta'e ka jedhu irratti hundoofnee akka hojjannu dhaamicha lammummaa dabarsaa mallattoo qofaa miti dirqama qabdanii warri siyaasaa hundi keessan dhaabbadhaati ilaalaa yoo bakkee jirru kanarraa mayne waan nutti dhufu hin irraanfatinaa jechuu barbaada. Gama biraatiin Oromoon hunduu gammachuudhaan eegaa kan jiru irreechi dilbata dhufu kan inni geggeeffamu qophiin garaagaraa kana sababeeffachuudhaan qophaa'aa jira Finfinnee keessatti fiigichi irreechaa kan jedhamu geggeeffamee jira halkan aartii kan jedhamu geggeeffamee jira. Guyyaa har'aa immoo atileet Faayisaa Leellisaa injifannoo Riyoo irratti argate kan uummataati jedhee dabarsee yeroo inni itti kennee jira. Irreechi bara kanaa akkamittiin kabajamaa isin immoo biyya alaa yoo jiraattan iyyuu akkamittiin ilaaltu obbo Tolaarraa eegallu. Waa'een irreechaa kuni seenaa mataa isaa danda'ee waa'ee qabsoo Oromoo kana wajjin guddaa kan qabudha. Akkuma hundumti keenya yaadannu namoota meeqatu guyyaa irreechaa 2016 irratti dhumatee nama meeqatu achitti du'ee lubbuu baay'ee dhabnee aarsaa baay'eetu kafalame. Isa kanarratti kanuma tokko jijjiiramni kuni jijjiiramni tokkoyyuu hin jiru bilisummaan hin jiru inni jedhamu sabni tokko dhaabbatee aadaa ofii seenaa ofii magaalaa isaa gudditti Finfinnee wal mormiinuu haa jiraatu keessatti kabajachuu jechuun akka wanta guddaa tokkootitti ilaala. Finfinnee keessatti miti Bishooftutti kabajachuun baay'ee ulfaataa ta'ee sabni keenya baay'ee ayyaana isaa ayyaaneffachuudhaaf helikooppitariidhaan maaliidhaan marfamee yeroo geggeeffame hundumti keenya hin yaadanna. Amma garuu qaamni jijjiiramaa kuni baay'een kennaa jijjiiramni hin jiru jennee gara nyaattoo keenya yookaan hanqina jiru iyyinuyyuu karaa qabatamaa ta'een magaalaa irreechi keessatti geggeeffamuu dhiisiti afaan Oromoo keessatti dubbachuun qaanii ta'e keessatti aadaa fi duudhaa isaa kana haala kanaan kabajachuuf qophaa'uun gootummaa jara kana argisiisa dhugama dubbachuudhaaf jechuudha. Kan isaan qaban isaaniif kennuun baay'ee dirqama ta'a. Kan isaan irraa hir'ate ammoo gorfachuun dirqama hunduma kennaati. Kanaaf gootummaa onnee guddaa qabaachuu isaanii ispeeshaalitti lammaa kana
deewwan irraa onnee nutti horani guyyaa isaan gara aangotti as bahan irraa hirriba nagaa rafuu jalqabne biyya kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliidha waa'ee Oromoo qofaaf dhaabbatanii miti. Sabaaf sablammii biyya sanii kamiyyuu qabsoo seentarii qabsoo kanaa godhanii yeroo isaan dhaabbatanii as bahanii xiqqoo abdiin hin jira ka jedhu hunduma keenya keessatti gammachuu uume. Kana bira darbanii ammoo gootummaadhaan saba isaanii cinaa dhaabbatanii rakkoof gadadoo ajjeechaa saba isaanii irratti geggeeffamaa ture yommuu irraa qolatanii kan abdii guddaa nutti horeera. Ammallee inni kunini kan daraan jajjabeeffamuu qabu, kan galateeffamuu qabanii, kan bira dhaabbachuu qabamuudha. Kanaaf ana gara kootiin akka Oromoo tokkotti baay'ee gammachuu guddatu natti dhagama. Akka salphattis kan ilaalamu miti. Naamunsa Oromummaa eeganii akka nagahaan ayyaana isaanii kabajatan asumaan dhaamsa dhaamaa fi Irreecha bara kanaa hooggantoonni Oromoo bulchiisa magaalaa Finfinnee dabalatee bulchiisa naannoo Oromiyaa akkasumas ministeera muummee dabalatee yeroo garagaraatti ibsa kennaa turanii hojiileen garagaraa Finfinnee keessatti hojjetamaa ture. Hawaasni immoo maal gochuu qaba? Gaaffii kee kana toon hin deebisiin dura waa'ee goota Oromoo Fayyisaa Atileet Fayyisaa Leellisaa waan tokko jechuu barbaada. Sababiin isaas wanta inni godhe kaleessa qabsoo uummata Oromoo addunyaatti baasee maatii isaa ijoollee isaa qabeenya isaa risk godhee Oromoof nuuf anaaf isiniif sabaaf jedhee nama hanga lubbuu isaatti wareeguudhaaf of laate kana baay'ee jajachuun barbaada. Goota keenyadha qabsoo diddaa mallattoo diddaa garbummaa addunyaatti agarsiisuudhaani Olompika Rio irratti hojiin hojjete baay'ee laphee Oromoo mara kan tuqee fi Oromoon guyyaa sana hin boo'in jira jedhee yaadu laphee Oromoo mara keessa jira kabaja guddaa isaaf qabnaa halkan kanarratti illee medaaliyaa achirratti argate yaadannoo saba isaadhaaf saboota wareegamaniif uummata Oromoodhaaf dabarsee kennuunsaa kun immoo gootummaa lammatadha waan ta'eef Fayyisaadhaani guddaa kanaan galateeffachuu qabnaa jajachuu qabnaa beekaa keenya ol kaafachuu tunurra jiran jedha. Waa'ee gara gaaffii keetti yeroon deebi'u egaa irreechi jaarraa tokkoof walakkaan bara dheeraadha. Dhaloota baay'eetu itti darbe gatii guddaatti itti baafame garuu bara isaanii kanatti cimanii itti hojjetanii itti karoorfatanii handhuura Oromoof Oromiyaatti Finfinnee magaalaa Finfinnee keessatti irreechi waggaa 150 booda yookaan jaarraa tokkoof walakkaadhaa booda seenaan gara sanatti deebi'uunsaa wanta tokko keessa keenya kaa'ee jira akka Oromootti abdii yoo jabaannee hojjenne abdii gara fuulduraatti yoo jabaannee harka wal qabanne yoo wal dhaggeeffanne gaaffiin Oromoon marti kaleessa itti wareegame itti du'e har'allee itti qabsaa jiru galma akka ga'uudha. Saba koodhaaf saba uummata Oromoodhaaf kanan dhaamuu barbaadu garuu guyyaan kuni guyyaa Oromoo biratti seenaa Oromoo biratti guyyaa seena qabeessa kanatti Oromoon marti gola keessa jiru biyya adda addaa jiranii bakka kanatti argamanii wal ta'anii tasgabbahanii wal dhaggeeffatanii harka wal qabatanii ayyaanni kun nagaan jalqabamee nagaan akka xumuramuu fi gahee Oromoo maraa ta'uu qabaan dhaamsa koodha. Obbo Kadir irreecha laalchisanii yaada qabdu yookaan dhaamsa qabdu? Irreecha wanni adda godhu marana akkuma beekamu ganna 150tti handhuura keenya Oromiyaa magaalaa Finfinneetti irreeffachuuf deemnaa uummanni keenya baga gammaddan baga isiniin ga'ee jedha. Itti aansee mootuu Rabbiin isin uume odoo bishaan tokko hin jiine baasee nagaan isin haa galchuun asumaan eebba kiyya. Kanatti aansu wanni jechuu barbaadu barri kun irreecha wanni adda godhutu jira. Magaalaa Finfinneetti kabajamuun adda isa godha. Muummichi ministeera Oromoo ta'ee waajjira san jiraachuun adda isa godha. Ammaayyuu takkaa baga isiniin ga'ee miti nagaa hambaanii galuu nu rakkoo ture waan san argannee jirra. Oromoon maal jedhe tuffataan hiree dhabaa doonyi hiriyaa dhabaa jedhan.
waan arganne galateeffannee waan itti aanutti fufuu qabna itti gaafii kennas akkasuma itti fufuu qabna waan nurraa hanqate gaafachuu qabna irreecha ilaalchisee wanna nama jedhu walumaa galatti warri amantii irreechatti tilillee hin amanne inhafinaa dhaqa wanni dhayxaniif baay'ina keenya argisiisuu qabdan aadaa keenya uffadhaatii dhaqa lakki irreecha amantiin hin dhoorgaa warri jettanillee ittillee dhamanina garuu bakkee san hin hanqatina wanni bara kan achi isin fidu diinni yeroo garii Oromoon baay'inumaayyuu qabu jedhan hin jiru iyyuu jedhan dhuguma magaalaa san keessa magaalaa Finfinnee keessaa nu baasanii nu fixuun hin malchiisaa hin jirru ta'a bakka jirtanii osoo amantiin wal hin qoonne dhaqaatii baay'ina keenya argisiisaa aadaa keenya addunyaa irrattillee akka mul'atu argisiisaa namni tokkoyyuu akka nafne jedha itti aansee mootuu ka rabbiin nagaan baasee isin haa galchu irreecha hoffoltii rabbi isinii haa godhu jedha galatoomii jaalalamaayyo. Gareen hooggansaa waldaa hawaasa Oromoo Laasveegaas adde Yoobdaar Jabeessaa obbo Tolaa akkasumas obbo Kadir toora Skypeetiin argamtanii marii bal'aa OBN International waliin gootaniif hedduu galatoomaa. Egaa daawwattoota keenya marii nuyi koree waldaa hawaasa Oromoo Laasveegaas wajjin gaggeessaa turre kanuma qophii biraan amma walitti deebinutti nagaatti.